Ashamaa harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Gadaa Miidiyaa Neetwoork oduu keenya guyyaa har'aa qabannee dhiyaannee jirra. Hangafoota oduutiin eegalla. Godina Jimmaa Aanaa Limmuutti woboon waraana Bilxiginnaa haleeluu beeksise. Oromiyaatti sarbama mirga namaa raawwatamuuf mootummaan xiyyeeffannaa hin kenninee jedhe gumiin mirgoota namoomaa Itoophiyaa. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa Aanaa Amuruutti haleellaa faannoon bananiin lubbuun namaa darbe. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Antoonii Bilinkeen haalli Oromiyaa keessaa na yaaddessaa jedhan. Taanzaaniyaatti godaantonni Itoophiyaa 7 balaa konkolaataatiin yoo du'an 9 irraa ammoo miidhaan gahe. Kunneen hangafoota oduu turanii amma bal'ina oduutti dabarraa oduu wajjin ana Maanu'eel Laggaati. Godina Jimmaa Aanaa Limmuutti waraana Bilxiginnaa haleeluu waraanni bilisummaa Oromoo beeksise. Waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii jabaa waraana Bilxiginnaa irratti fudhatu jabeessee itti fufuun guyyaa kaleessaa gaafa fulbaana 28 bara 2023 godina Jimmaa Aanaa Limmuu ganda Sachaanitti uummata walitti yaasuun kan sakatta'aa turan waraana Bilxiginnaa haleeleera. Tarkaanfii jabaa fudhateen waraanni bilisummaa Oromoo loltoota Bilxiginnaa guutummaatti ari'ee gandattii keessaa kan baase yoo ta'u, loltoonni Bilxiginnaa salphinaan deebi'uun isaanii barameera. Waraanni bilisummaa Oromoo sichiti tarkaanfii jalqabee kana cimsee akka itti fufu ibsuun hawaasni naannichaas tumsa barbaachisaa akka godhu gaafateera. Oromiyaatti sarbama mirga namaa raawwatuuf mootummaan xiyyeeffannaa hin kenninee jedhe gumiin mirgoota namoomaa Itoophiyaa. Naannoo Oromiyaa iddoo garaa garaatti sarbama mirga namaa raawwatuuf mootummaan xiyyeeffannoo hin kenninee jedhe gumiin mirgoota namoomaa Itoophiyaa. Humnoota nageenyaa mootummaa fi hidhattootaan sarbamni mirgaa garaa garaa qaqqabaa jiru furmaata akka argatuuf irra deddeebiin qaama ilaallatu gaafatus rakkoon kun yeroo yerootti hammaachaa dhufeeraa jedha ibsi gumiin mirgoota namoomaa Itoophiyaa fulbaana 28 bara 2023 baase. Haala kanaanis lammiileen lubbuun darbaa, qaamaa miidhamaa, qabeenyi isaanii saamamaa fi manca'aa akkasumas qe'ee isaan irraa buqqa'aa jiru jedhe gumiin kun. Ibsi kun sarbamoota mirga namaa naannichatti raawwate jedhee fi haleellaawwan godinaalee lixa Oromiyaatti raawwatan dheereera. Godina Wallagga Bahaa Aanaa Giddaa Ayyaanaa ganda Ejereetti gaafa guyyaa fulbaana 2 bara 2016 akka lakkoofsa Habashaatti haleellaa hidhattoonni raawwatanii maatii tokko keessaa nama 4 ajjeefamuu ibsuun hiiramuttis lubbuun nama tokko darbee namni biraan madaa'eera jedhe ibsi kun haleellaa hidhattoonni Amaaraa ji'a kana keessa Aanaa Giddaa Ayyaanaa naannoo Diichoo jedhamutti raawwataniin namoonni baay'een ajjeefamuu fi madaa'uu kaasa. Dabalataanis baatii tokko dura godina Qeellam Wallaggaa Aanaa Anfilloo ganda Suudiitti humnoonni mootummaa haleellaa raawwataniin lubbuun namootaa darbuu fi miidhamni qaamaa qaqqabuu ragaa walitti qabeen hubachuu ibseera. Haleellaa humnoonni mootummaa fi hidhattoonni iddoowwan garaa garaatti lammiilee nagaa irratti raawwatan mootummaan naannoo Oromiyaa hatattamaan akka dhaabsisu gumiin mirgoota namoomaa Itoophiyaa ibsa baase kanaan gaafateera. Dabalataanis mootummaan mirga lammiilee kabachiisuuf itti gaafatamummaa isaa akka bahatu yaadachiiseera. Mootummaan federaalaa fi kan naannoo Oromiyaa lammiileen Oromiyaa keessa jiraatan bilisummaan socho'anii hojii isaanii guyyaa akka raawwatanii fi nagaan bahanii akka galaniif itti gaafatamummaa isaanii akka bahatan jechuun gaafate. Naannoo Oromiyaa keessatti haleellaa humnoota nageenyaa fi hidhattootaan raawwatamuuf qaamota mootummaa harki isaanii keessa jiru mootummaan seeraan akka gaafatus waamicha taasiseera gumiin kun. Dhaabbata biyyoota gamtoomaniitti koomishiniin mirgoota namoomaas humnoonni mootummaa naannoo Oromiyaa keessatti namoota nagaa murtii seeraa malee ajjeesaa hidhaa fi daraa jiru jechuun himatee ture. Koomishinichi hidhaa fi ajjeechaa abbootii gadaa Karrayyuu mudde 1 bara 2021 godina Shawaa Bahaa Aanaa Fantaalleetti humnoota nageenyaan raawwatame akka fakkeenyaatti eeruun ajjeechaa murtee seera malee raawwataman kaanis qorachuu ibseera. Koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaas ibsa fulbaana 15 bara 2023 baaseen hidhaa tasaa fi ajjeechaan murtee seeraa malee hatattamaan dhaabbachuu qabaa jedheera. Waggoota 5 darban naannoon Oromiyaa godinaalee adda addaa keessatti rakkoo nageenyaa hamaa ta'etu mudataa ture. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa Aanaa Amuruutti haleellaa humnoonni faannoo bananiin lubbuun namaa darbe. Humnoonni finxaaleeyyii Amaaraa faannoo jedhaman haleellaa fi saamicha uummata Oromoo irratti raawwatan jabeessanii itti fufuudhaan
gaafa fulbaana 15 bara 2016 akka lakkoofsa Habashaatti godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Amruu ganda Goobuu Sirbaa bakka addaa Baallii jedhamutti dhukaasa banuun lubbuu nama lamaa dabarsuun namoota hedduu ammoo madeessuun ibsame. Namoonni humnoota finxaaleyyii kanaan ajjeefaman kunneenis abbaa maatii kan ta'an obbo Fayyeeraa Fufaa Mul'ataa fi barataa kutaa 8ffaa kan ta'e dargaggoo Lataa Faxxanaati. Akka maddeen keenya jedhanitti namoonni kunneen kan ajjeefaman utuu ooyiruu isaanii keessa loon tikfataa jiraniiti. Ajjeechaa kanaaf sababa kan ta'e ammoo mootummaan naannoo nageenyi amansiisaan hin jirree fi humnoonni kun qabatanii jiranitti uummata qe'ee irraa buqqa'ee ture dirqiin deebisuu isaatii jedhame. Haleellaa faannoo kanaan lubbuun namaa darbee qabeenyi manca'uun namoonni hedduun madaa'anis qaama biyya bulchaan jira jedhurraa garuu haga yoonaatti nageenya uummataa eeguuf yaaliin tokkollee akka hin taasifamne maddeen dabaluun addeessaniiru. Oduudhuma wal fakkaatuun godina Iluu Abbaa Booraa magaalaa Mattuutti humnoonni faannoo mootummaa Bilxiginnaa wajjin qindoomuun qeerroo fi qarree Oromoo haleelaa jiraachuun dhaga'ame. Akka kanaanis gaafa fulbaana 27 bara 2023 dargaggoo Abdii jedhamu magaalaa Mattuutti hedduu reebuun yeroo ammaa kana hospitaala Mattuutti yaalamaa jiraachuun barameera. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Antoonii Bilinkeen haalli Oromiyaa keessaa na yaaddessaa jedhan. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa kun haasaa karaa bilbilaa ministeera muummee Itoophiyaa Abiy Ahmad waliin taasisaniin haalli naannoo Oromiyaa fi Amaaraa keessa jiru akka isaan yaaddessu ibsuu isaanii waajjirri dubbii himaa isaanii beeksiseera. Rakkoolee naannoo Oromiyaa fi Amaaraa keessa jiru hiikuuf karaan jiru filannoowwan nagaa hordofuu qofaadha kan jedhan Antoonii Bilinkeen marii siyaasaa geggeessuu fi mirgoota namoomaa kabajuun dirqama ta'uu hubachiisaniiru. Dhiyeessii gargaarsaa eegalchiisuuf hojiin fooyya'aan hojjetamuu akka qabu marii lamaan gidduutti taasifame irratti kan ka'e ta'uu ibsi dubbii himaa kanaa ibseera. Kana malees hojiin naga ce'umsaa amanamaa dhugaa fi hunda haammate galmaan ga'uuf hojjetamaa jiru kan jajjabeeffamu ta'uu waajjirri dubbii himaa ministeera dhimma alaa Ameerikaa beeksiseera. Haaluma wal fakkaatuun hagayya 5 bara 2023 ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Antoonii Bilinkeen ministeera muummee Abiy Ahmad waliin dhimma nageenyaa badhaadhinaa fi tasgabbii Itoophiyaa ilaalchisee bilbilaan mari'achuun isaanii kan yaadatamudha. Taanzaaniyaatti godaantonni Itoophiyaa 7 balaa konkolaataatiin yoo du'an nama 9 irraa ammoo miidhaan qaamaa gahe. Balaa konkolaataatiin Taanzaaniyaatti godaantonni lammiilee Itoophiyaa 7 lubbuun darbuu fi kaan madaa'uu dhaabbanni godaantotaa idil addunyaa IOM ibse. Balaan kun kan mudate gaafa fulbaana 14 bara 2023 daangaa Zaambiyaatti yoo ta'u, konkolaataan godaantota lammiilee Itoophiyaati jedhaman 29 fe'ee ture balaa mudateen lubbuun namootaa kan darbe. Bakki balaan kun itti uumame Riippaabilika Gamtaa Taanzaaniyaatti yoo ta'u, daangaa Zaambiyaa kan taate naannoo Nijoombee jedhamutti. Balaa kanaan godaantota 7 du'aniin alatti namoonni 9 madaa'anii godaantonni 13 ammoo achi buutee fi haalli isaan keessa jiran akka hin beekamne IOM ibsa baaseen dheereera. Oduu balaa kanaan guddaa gadduu kan ibse IOM namoota balaa kanaan miidhamanii fi maatii isaaniif jajjabina hawwaa jedheera. Qondaalonni IOM fi imbaasii Itoophiyaa Taanzaaniyaa jiru bakka balaan kun itti mudate deemuun odeeffannoo hunda argachuu fi gargaarsa barbaachisaa ta'e kennuuf hojjechaa jiru. Balaan kun rakkoolee hedduu godaantota gaanfa Afrikaa irraa gara Afrikaa kibbaatti imalan mudatu keessaa isa tokko agarsiisaa kan jedhu IOM rakkoolee kana furuuf tarkaanfii hatattamaa akka fudhatamuu qabu ibseera. Dhaabbatichi naannicha keessatti nageenyaa fi mirga namoomaa godaantotaa eegsisuuf jecha waayiloota mootummootaa fi waldaalee siivilii wajjin hojjechuuf murteesseera jechuun ibseera. Waa'ee balaa erga mudatee 7 lamaa ta'e kanaa gama mootummaa Itoophiyaanis ta'e imbaasii Itoophiyaa Daaree Salaamitti argamu haga ammaatti wanti jedhame hin jiru. Egaan kabajamtoota daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Gadaa Miidiyaa Neetwork oduu fi odeeffannoo dabalatee qophiilee Gadaa Miidiyaa Neetwork kanneen biroo karaa toora YouTube chaanaalii Gadaa Miidiyaa Neetwork subscribe like gochuun nu hordofuu hin dagatinaa jecha oduun guyyaa har'aaf qabadhee dhiyaadhe kana fakkaata ture. Ana wajjin sa'aatii oduutti walitti deebina. Agasittuu qophiilee Gadaa Miidiyaa Neetwork kanneen biroo wajjin turtii gaarii.